Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo baraa hamma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin qooddannaa. Waaqayyo sagalee tokko kan dubbadhu keessa koo waan kaa'eef kana na wajjiniin hirmaadhaa jedheen isin gaafadhaa. Maqaan Gooftaa Yesuus galateeffamu. Kan inni isinii dubbisu Isaayyaas Raajicha boqonnaa 55 lakkoofsa 6-7 irra dhaabadheen ergaa sagalee Waaqayyoo dubbadha. Akkana jedha. Yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaa. Utuu inni dhiyoo jirus isa waammadhaa. Namni jal'aan karaa isaa isa jal'aarraa haa dhiisu. Namni hamaanis yaada isaa isa hamaarraa haa deebi'u. Gara Waaqayyoo keenya isa araarri isaa guddaa ta'etti haa deebinu. Isa hin amannaa. Innis isin maaraa jedha. Ameen. Mataa keenya gadi qabannee kadhanna. Guddaa kan sodaatamtu yaa abbaa araaraan guutuu galanni guddaan maqaa Kiristoos Yesuusiin siif haa ta'u. Fuula kee duratti dhiyaanne yaa Gooftaa. Amma immoo situ guyyaa kana nuuf kenne, yeroo kana nuuf kenne, lafa kana nuuf kenne, bara kana nuuf kenne, fayyaa kana nuuf kenne. Kanaaf iyyuu yaa Gooftaa guddaa si galateeffanna. Amma yaa Waaqayyoo yeroo ati nuu laatteef iddoo ati nuu laattee irra dhaabannee wanta ati dubbadhaa nuun jettu walitti dubbachuu akka dandeenyuuf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa kana akka ati nuu qulleessitu. Araaraa ayyaana keetiin akka ati nuu mil'attu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo sin kadhadhaa aboon dukkanaa maqaa Yesuusiin haa cabu. Inni gurra keenya sagalee Waaqayyoo kan dhageenya kan godhu. Yeroo keenya nu jalaa hatu bara keenyatti kan nu dadhabsiisu hafuurramaan hafuurri dukkanaa maqaa Kiristoos Yesuusiin kan buqqa'e haa ta'u. Waaqayyo abbaan ati gidduu keenyatti argami ergaa sagalee kee duwwaa nu ibsi kana fudhannee sitti akka jiraannu nu gargaari. Isa jaallatamaaf tola ilma kee Yesuusiidha. Ameen. Waaqayyoo galataa argatu Waaqayyoon barbaaddadhaa kan jedhu mata duree kana irratti dubbadhaa. Irra deebi'een dubbisa iddoon ammas ni dubbisee Isaayyaas Raajicha boqonnaa 55 lakkoofsa 6-7 irra jiruun dubbate. Yeroon argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaa. Utuu inni dhiyoo jirus isa waammadhaa. Namni jal'aan karaa isaarraa isa jal'aa haa dhiisu. Namni hamaanis yaada isaas hamaarraa haa deebi'u. Gara Waaqayyoo keenya isa araarri isaa guddaa ta'etti haa deebinu. Innis isin hin maaraa jedha maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Waaqayyoon barbaaddachuun maaliif barbaachisaa isa jedhu ni dubbadha. Waaqayyoon malee jiraachuun hin danda'amu. Namni Waaqayyoon malee waan jiraatutti fakkaata. Bara jiraannuuf lafa jiraannu hundumaa bara jiraannu kana keessatti namni Waaqayyoon hin barbaaddatu. Kanatu rakkina uumaa jira. Sababa namni Waaqayyoon hin barbaaddanneef rakkinni biyya lafaa irratti guyyaadhaa gara guyyaatti wal jijjiiree dhufa. Sababni namni Waaqayyoon hin barbaaddanneef immoo maaliif yoo jenne namni yeroo baay'ee foon isaati qanonsuudhaaf, foon isaatiif hojjechuudhaaf, namni foon isaatiif duursuudhaaf rakkata. Waaqayyo garuu fooniif lubbuu akka wal keessa jiraatu godhe. Kan foonummaadhuma isaatiin fudhatee deema. Waaqayyo garuu hafuuraan jiraachisa nama. Namni bara kana keessa bara jiraannu keessa Waaqayyoon barbaaddachuu dhiiseetii waan biraa barbaada. Lubbuun harka Waaqayyoo keessa jira. Foonni keenya illee harka Waaqayyoo keessa jira. Jireenyi keenya harka Waaqayyoo keessa jira. Barri keenya harka Waaqayyoo keessa jira. Umuriin keenya harka Waaqayyoo keessa jira. Isa kana daganna yeroo baay'ee. Kanaaf yeroo Waaqayyo argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaa jedhee raajichi Isaayyaas yeroo barreessu. Waaqayyo Waaqa barbaadamee argamudha. Calluma jedhee lafa arganitti argu miti Waaqayyoon. Nama barbaadu duwwaatu argata. Waaqayyoon nama fedhu duwwaatu argata. Waaqayyoon nama garaansaa cabe duwwaatu arguu danda'a. Nama garaansaa gad deebi'aadhaaf nama fuula Waaqayyoo barbaaddatu duwwaatu Waaqayyoon arga malee bakkee biyya lafaarra kan jiraatu hundumatu Waaqayyoon arga jechuun hin danda'amu. Waaqayyoon arguu kan dandeenyu yoo garaan keenya cabe yaada keenya gad deebi'ee fuula isaa duratti gad deebi'ee duwwaa Waaqayyoon arguu dandeenya. Waaqayyoon barbaaddadhaa jedhe. Rakkinatu jira. Dhiphina jira. Har'a biyya lafaa keessa akkuma sila dubbachuu yaale namni waan biraa barbaacha deema malee Waaqayyoon hin barbaaddatu. Namni foonsaa qanuunsuudhaaf namni jireenya biraa jiraachuu barbaada malee Waaqayyoon hin barbaaddatu. Kanaaf fuulli Waaqayyoo fuula namarraa ol deebi'eera. Garaan Waaqayyoo namatti gaddeera. Kan uume harka isaatiin uume.
Kan uume waaqayyo hafuura isaatiin uume, hafuura isaa nama keessa kaa'ee ittiin deema namni. Hafuura waaqayyoo baannee deemna. Hafuurri waaqayyo nu keessa kaa'e kun yeroo waaqayyoo barbaachisetti kan fuudhuu danda'u waaqayyoodha. Hafuura isaa nu keessatti eega wanta ta'e waaqayyo nama hin barbaada. Nama hin jaallata. Namaaf ho'a waaqayyo. Akka namaaf ho'u eenyuuf hin ho'u waaqayyo. Kanaaf iyyuu namnis immoo waaqayyoon barbaaddatee uumaa isaa lubbuun sun uumaa isaa akka beektu waaqayyo ni barbaada. Har'a saba koo waaqayyoon dura kan jiraattan waaqayyoon akka barbaaddattan sagaleen waaqayyo har'a dubbata. Maaliif yoo jennee waaqayyoon barbaaddachuu keessa maaltu argama? Nagaatu argama wanta ta'eef. Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 4 dhadhattanii ilaallattanii ana barbaaddadhaa jedha waaqayyo matu afaan isaatiin ana barbaaddadhaa jedha. Yoo ana barbaaddataniin argattudha. Asuma irratti iyyuu yeroon argamuu danda'utti waaqayyoon barbaaddadhaa. Waaqayyo yeroon itti argamuu danda'u. Yeroo hundumaa argama waaqayyo yoo jennee gad deebinee waaqayyoon duratti kufnee waaqayyoon kadhanneeti waaqayyoon argamuu isaa argina malee bakkee keessa yaada garaa keenyaa fedha mataa keenyaa goonee waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Cubbuu hojjetaa waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Kana duwwaas miti obboleessa keenya obboleettii keenya irratti hammina yaadaa waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Lubbuun keenya harka waaqayyoo keessa jirti. Umuriin keenya harka waaqayyoo keessa jira. Bara jiraannu waggoota jiraannu isa duwwaatu beeka. Kan umuriin nama tokko hundumtuu fuula waaqayyoo duratti kaalkuleetidii taatee jirti. Ishee kaalkuleetidii taate kana ishee waaqayyo ammana jiraatta jedhee biyya lafaarra nu kaa'e kana gidduutti waaqayyoo yoo barbaaddanne lubbuu keenya oolchine hin caala. Waaqayyo kana barbaada. Waaqayyoon barbaaddadhaa jedha. Akkamittiin waaqayyoon barbaaddatu? Kadhachuudhaan waaqayyoon barbaaddatu. Namni kadhatu ni argata. Fuula waaqayyoo namni barbaadu kadhachuu danda'u qaba. Namni kadhatu waaqayyoon ni argata. Kadhataanii waa baay'eetu hiikama. Ba'aan namarraa bu'a, waanjoon namarraa caba, dhukkubi namarraa ka'a, yaaddoon namarraa ka'a. Bara jiraatan hundumaa keessatti bara gammachuu jiraatan ta'a. Sababni isaa namni waaqayyoon kadhatu waaqayyoon arguu danda'a. Quunnamtiin namiif waaqayyo waliif qaban guddaadha. Namni tokkoof yoo bilbila bilbiltanii haloo akkuma isiniin jedhu yookiis haloo jedhee silkii keessan akkuma inni kaasee deebisnii deebisu yeroo kadhattan fuula waaqayyootti yeroo dhiyaattan waaqayyo akkasuma deebisnii deebisa. Nama bilbila isin hin barbaanne yookiin yoo kaaftan garuu namni isinii bilbila nama sanaa hin barbaadda yoo ta'e hin dhiiftu ta'a. Calluma jennee cubbuu hojjetaa fuula waaqayyootti kufnee waaqayyoon immoo waaqayyo akkannaa godhe yoo ittiin jennee hin ta'u. Dhiifamuu cubbuu waaqayyoon gaafachuu qabna. Yoo akkas ta'e waaqayyo kadhata keenya deebisa. Deebii kadhata keenya argachuu dandeenya. Kanaaf waaqayyoon barbaaddadhaa iddoo kanarratti. Isaayaas 55 irratti akkuma arginu maal jedha? Waaqayyoon barbaaddadhaa inni immoo hin argaman. Ermiyaas 29 irratti yoo ilaaltan 29 lakkoofsa 13-14 irratti illee maal jedha? Na argattu jedha waaqayyo iddoo kanarratti. Barbaaddadhaa na argattu jedha. Waaqayyo warri barbaaddatan maal ta'u hin argatu. Iddoo kana isinii dubbisa. Ermiyaas 29 irraa lakkoofsa 13-14 irratti akkana jedha. Isinii na hin barbaaddattu garaa keessan guutuudhaan yoo na barbaaddattanii na argattu jedha. 14 irratti immoo anis immoo akka isin na argattan nan godhaa jedha. Ani waaqayyo boojuu keessan nan deebisaa jedha. Saba hundumaaf immoo iddoo itti isin tamsaatanii turtan sana keessaa hunduma keessan walitti isin qabee gara biyya isin keessaa isin baase isin boojisiseetti isin nan deebisa jedha waaqayyo. Kana waaqayyotu dubbatee jedha. Maqaa waaqayyoo galateef kana dubbii waaqayyo dubbateen dubbataa jira. Asirratti maal arginaa? Tokkoffaa waaqayyoon attamitti argatu? Na argattu jedha. Yoo maal ta'e garaa cabaaf garaa gaddeebiyaan fuula waaqayyootti gaddeebinee buunee kadhannee waaqayyoon arguu dandeenya jechuudha. Na argattu garaa qulqulluudhaan garaa hamminaan miti. Waaqayyoon arguu kan dandeenyu garaa jibbaan miti, garaa ajjeechaan miti, garaa walitti hammina yaaduudhaan miti, garaa wal arrabsuudhaan miti, garaa wal sookka'uudhaan miti. Waaqayyoon garaa qulqulluudhaan yoo barbaaddanne waaqayyoon arguu dandeenya. Waaqayyoon argachuun immoo furmaata waan hundumaati. Kanaafuu na argattu jedhe. Tokkoffaa waaqayyoon argaman. Lammaffaa kutaan amma isinii dubbise kana keessatti lakkoofsa 10 anis immoo isiniif isin nan argamaa jedha. Anis isiniif nan argamaa jedha. Isin yeroo na barbaaddattan barbaadamaatu wal arga jechuudha. Isinis na argattu anis immoo isin nan arga.
yeroo namni garaa cabaadha, yeroo namni qulqulluun, yeroo namni hammina hin qabaanne, yeroo namni jibba hin qabaanne, yeroo namni garaa isaa keessatti waan hin qabaanne garaa qulqullinaan fuula waaqayyootti dhiyaatu waaqayyo isaaf hin argama. Argamuu waaqayyoo immoo furmaata waan hundumaati. Anis nan argamaaf jedhe waaqayyo. Argamuu waaqayyoo furmaata waan hundumaati. Hiika waan hundumaati. Argamuu waaqayyoo jireenya namaatiif hiika qaba. Bultii namaatiif hiika qaba. Bara keef hiika qaba waaqayyo. Biyya keef hiika qaba. Lafa keef saba keef hiika qaba waaqayyo. Argamuu waaqayyoodha. Yoo waaqayyo argamuudhaa baate ofumaa iyyaamna. Yoo waaqayyo argamuudhaa baate ofumaa boo'aafna. Yoo waaqayyo argamuudhaa baate ofumaa lafatti dhumna. Saba koo waaqayyoon akkasiniif argu. Waaqayyo akkasin argu yoo barbaaddattan fuula waaqayyoo barbaaddadhaa. Inni sadaffaan asirratti maal jedha? Boojuu keessan isin nan deebisaadha waaqayyo. Boojuu keessan lafa booji'amtan, boojuu waan booji'amtan, waan isin jalaa fudhatame. Wanta qullaattis nan hambise, waan harka duwwaattis nan hambise ani isin nan deebisa jedhe waaqayyo. Sagalee nama isin dubbise keessatti Ermiyaas 29:13-14 gidduutti. Waaqayyo nan deebisa boojuu keessan yeroo jedhu lafa booji'amtan sanaallee isin nan deebisaadha waaqayyo. Wanta booji'ame, wanta isin jalaa fudhatame, wanta isin dhabdan, wanta harka duwwaattis nan hambise, wanta itti saalfattan, wanta itti qaanoftan kana keessaa isin nan baasa jedha waaqayyo. Hallelujaa. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Yoo maal ta'e yoo waaqayyoon barbaadan. Namni abshaalli gara waaqayyootti fiiga. Ogeessi gara mana waaqayyootti fiigeeti ol jedha jedha. Macaafa faarfannaa keessatti. Obboleessa koo har'a waaqayyoon barbaadadhaa mee? Mee waaqayyoon barbaadadhaa? Cal jedhaatii gara waaqayyoo fuula keessan gara waaqayyootti deebisaa. Waaqayyo waan godhu qaba. Arfaffaa irratti immoo maal jedha? Walitti isin qabaa jedhe waaqayyo. Sagalee nama dubbise. Walitti isin qaba. Yeroo waaqayyo nama barbaadu immoo yeroo ofii isaatii immoo nama argamu waaqayyo immoo walitti nama qaba. Tokkummaa cimsa. Jaalala baay'isa. Walitti isin qaba. Lafa isin tamsaatanii, lafa isin bittimtootanii, lafa isin abdii kutattanii, lafa isin dhabamtan sana keessaa maal godha? Walitti isin qaba jedhama. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Waaqayyo walitti nama qaba. Harka diinaa keessaa nama baasee walitti nama qaba. Karaan beekamne walitti nama qaba. Mana isaatti walitti nama qaba. Safaratti walitti nama qaba. Biyyatti walitti nama qaba waaqayyo. Qomoo walitti qaba waaqayyo, walitti qaba. Hingi waaqayyo kellaa biddaatti ijaara waaqayyo. Hamaarraa qaba waaqayyo. Diinarraa qaba waaqayyo. Du'arraa kaasa waaqayyo. Haalleluuyaa. Waaqayyo walitti isin qaba jedha. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Inni shanaffaan immoo amma akkuma nama isinii dubbise shanaffaan maal arganna? Lafa isin booji'amtanii sanatti isin nan deebisaa jedha. Lafa isin jalaa booji'ame, wanta isin jalaa fudhatame sanatti ani immoo isin deebisee isin galcha. Lafa isin keessaa isin jalaa fudhatametti isin nan deebisa. Wanta isin jalaa fudhatame, wanta dhabdan, haalleluuyaa. Wanta isin itti gadditan, wanta isin itti boossan, wanta isin abdiitti kutattan sanatti ani immoo idduma sanatti isin deebisa jedha waaqayyo. Kan keessanitti isin deebisa jedha waaqayyo. Lafa keessanitti, mana keessanitti, biyya keessanitti, qomoo keessanitti, haalleluuyaa. Achitti walitti isin qaba. Eenyu warra waaqayyoon barbaaddatu? Eenyu warra waaqayyoon barbaadee argatu? Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Eenyu namni waaqayyoon barbaaddatee argatu laata? Eenyu namni fuula waaqayyoo barbaadu har'a laata? Inni ogeessa, inni beekaa, inni jagna, inni eebbifamaadha. Maqaan gooftaa haa galateeffamu. Amoos boqonnaa 5 irratti sila akkasii dubbise 5 boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irratti akkuma iddoo sanatti argine maal jedha? Yoo na barbaaddattan na argattu na barbaadadhaa jedhe miti iddoo sanatti ana barbaadadhaa egaa jedhee booddee egaa jira na barbaaddanii booddee immoo maal ta'e hin jiraattu jedha. Na barbaadadhaa jiraadhaa seedha. Jireenyi illee achi keessa jira jechuudha. Waaqayyoon barbaaddataniitiif jireenya achi keessa argatu. Jireenya bakka biraa barbaacha dhanneen argannu. Kan nu gargaaru jireenya keenya keessatti hin jiru. Nu gargaara wanti jennu hedduunsaa baay'ee soba. Namis nama gowwoomsa. Laftiin nama gowwoomsa. Mootiin nama gowwoomsa. Nugusi nama gowwoomsa. Wanti jiru hundumtu nama gowwoomsa. Waaqayyoo garuu na barbaadadhu ati hin jiraatta yeroo jedhee waaqayyo sin gowwoomsu. Obboleessa koo, obboleettii koo, har'a dhugaan baadhee fuula kee dura dhaabadha. Dhugaan baadhee immoo dhugaa sagalee waaqayyooti kun. Inni kun jiraataadha. Inni kun isa zaman sobne waaqayyoon barbaadadhaame. Oduu dhiibne, mee waan biraa dhiibne, sodaa dhiibne, abdii kutannaa dhiibne, waan goonu dhabne kana, lafatti wanta itti leeyyoomne kana, wanta dhabne kana, wanta nutti ulfaate kanatti waaqayyoon na barbaadannu. Mana waaqayyoon nu sinaame.
Baay'een namootaa iddoo kadhata isaanii onsan gaddatti deebi'an. Baay'een namootaa yaaddootti deebi'an. Namooti baay'een hamatti deebi'e, oduutti deebi'e. Isa waaqayyoon barbaadanname. Fuula waaqayyoo barbaaddanne waaqayyo isa nu duraa hir'ate, isa nu dhabneerra jennetti boonyu waaqayyo nuu kenna. Haaleluyyaa. Maqaan waaqayyo haa galateeffamu. Ana barbaadadhaa maal ta'e hin jiraattuudha. Jireenya qabduudha. Jireenya argattu jedha. Haaleluyyaa. Waaqayyoon barbaaddatanii jireenya argama. Waaqayyoon ala jireenyi hin jiru. Jireenyi waaqayyoon alaa soba. Haaleluyyaa. Maqaan waaqayyo galateeffamu. Iskeel boqonnaa 18 lakkoofsa 27 irra dhaqxanii ilaallattan takalee akkasii jira. Namni jal'aanedha. Jal'ina isaarraa hadeebi'udha. Namni jal'aan jal'ina hojjete sanarraa hadeebi'udha. Namni jal'aan jal'ina hojjete sanarraa hadeebi'u. Jal'inni karaa nama hin dabarsu. Namni karaa jal'aa darbu jal'inumatu itti darba. Namni nama ajjeesu jecharaan du'a. Iddoon taanetti hafa. Karaa jal'aa namni deemu jal'ate hafa. Jireenyaan ta'u jal'ina hin yaadnu. Jal'ina hin yaadina. Karaa jal'inaan deeminaa sagalee waaqayyo. Namni jal'aan jal'ina isaa sanarraa hadeebi'u jedha waaqayyo. Haduu hin jenne hadeebi'uudha. Habaduu hin jenne waaqayyo hadeebi'uudha. Waaqayyo iddoo namatti hin faradu. Namatu iddoo namatti farada malee. Waaqayyo firdi beetii nama hin dhaabu. Waaqayyo dhiifama cubbuu namaa godha malee. Waaqayyo hamaatti dabarsee nama hin kennu. Nama tamaatti nama kenna malee. Jal'ina keessan sanarraa deebi'aa jedha waaqayyo gooftaan har'a. Waan dhugaa qajeelaa ta'es hojjedhaa jedha waaqayyo. Isqeeluma keessa boqonnaa 18 lakkoofsa 27 waan qajeelaa ta'e, waan dhugaa ta'e hojjedhaadha. Qajeelaa ta'e, wanta dhugaa ta'e, waan waaqayyo jaallatu hojjedhaa. Hamaan hojjetina. Hammina walirratti hin yaadina. Wal ajjeesuu wal balleessuuf hin deemina. Waaqayyo jal'ina hin barbaadu. Waaqayyo hammina hin barbaadu. Gara kootti deebi'aadha waaqayyo gooftaan. 32 irratti immoo kana duwwaa miti akka jedhe jechuun madduu irratti 18-27 irratti maal jedhe? Wanta dhugaa qajeelaas yoo hojjette jireenyaanis in oolfattadha. Jireenya in oolfatta. Ati jireenyatti hin jiraatta jedhe. Haaleluyyaa. Akkuma gararaatti dubbadhe jireenyatti hin jiraatta. Waan gaarii yoo hojjette, wanta dhugaa, wanta qajeelaa yoo hojjette, karaa dhugaa yoo deemanii hin qaanaan, karaa sobaa yoo deeman garuu yeroo hundaa qaaniidha. Yeroo hundaa salphina, yeroo hundaa du'a, yeroo hundaa boo'icha. Karaa dhugaa yoo deeman, karaa dhugaa, karaa qajeelaa, karaa waaqayyo barbaadu, karaa isa dhugaa ta'e yoo qabatanii dhaabatan, dhugaan iddoo isaanii hin sochootu, dhugaan hin mixiqxu, dhugaan dhugaadhuma, dhugaan immoo waaqayyo. Kanaaf wanta dhugaa, wanta qajeelaa ta'e sana yoo hojjette jedha sagaleen waaqayyo. Wanta dhugaa, wanta qajeelaa ta'e yoo hojjette, ati maal ta'e jireenyatti hin jiraatta. Haaleluyyaa. Jireenyi kana caale jiraare. Abdiin kana caale jiraare. Waan tokko dhagaa nurra hin tulle waaqayyo. Hamaa fuudhee nurra hin keenye waaqayyo. Ba'aa baadhuu nuun hin jenne waaqayyo. Na barbaaddadhu jedhe waaqayyo. Hin argatta jedhe. Lifaatiif dadhabina kee keessaa hundumaan oolta jedhe waaqayyo. Lakkoofsa 32 boqonnaa 18 Isqeeliyoon naqees ni dubbisa jiratu baay'ee. Ani du'a namaatti hin gammadu jedha waaqayyo. Haaleluyyaa. Waaqayyo du'a namaatti hin gammadu jedha waaqayyo. Maali waaqa akkasii? Namni garuu du'a namaatti gammada. Namni garuu namatti faraduutti gammada. Namni sobaan namarratti dhugaa ba'utti gammada. Namni nama balleessuutti gammada. Namni obboleessa isaa balleessuutti gammada. Cubbuun kana caala hin jiru. Dhugaa waaqa dura dhaabannee dubbannu waaqayyo gooftaan irraa waa barbaada. Ila waaqayyo du'a namaatti hin gammadudha. Waaqayyo oolchuutti gammada. Akka namaa miti waaqayyo. Akka namaa yaadu waaqayyo. Akka namaatti hin jal'isu waaqayyo. Waaqayyo qajeelaadha wanta ta'eef. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaatii jiraadhaa jedha waaqayyo. Yaada garaa keessanii geeddaradhaatii jiraadhaa. Yoo akkas ta'e malee jireenyi hin jiru. Soba kanaa gad dhumuu ta'a. Baduu ta'a. Sobaanii deemanii fayyuun hin jiru. Gowwoomsanii darbaniis hin jiru. Du'a namarratti faradaniis hin ta'u. Hammina walirratti yaadaniis hin ta'u. Jibba raawwataniis hin ta'u. Waaqayyo garuu yaada garaa keessanii geeddarattanii jireenyatti akka jiraattanii bagaariidha. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaatii jiraadhaa jedha waaqayyo gooftaan maccaa jedha sagaleen kun. Maqaan waaqayyo galateeffamu. Maal egaa wanti waaqayyo dadhabame jira obboleessa koo obboleettii koo. Yaada garaa keenyaa yoo geeddaranne waaqayyo fuula isaa nuu deebisa. Yaada garaa keenyaa yoo geeddaranne waaqayyo deebii nuu ta'a. Yaada garaa keenyaa yoo geeddaranne waaqayyo nutti araarama.
Waaqayyo kan itti araaramu mana keenyatti nutti simataa keetti araarama. Waaqayyo natti araarama. Waaqayyo bultii keetti araarama. Waaqayyo jireenya keetti araarama. Waaqayyo bara keetti araarama. Waaqayyo biyya keetti araarama. Waaqayyo saba keetti araarama. Araarri Waaqayyo yoo dhufe malee hin ta'u. Hin ta'u. Yoo Waaqayyo deebi'e malee ofumaati. Dadhabbii duwwaa ta'a. Du'a duwwaa ta'a. Waaqayyoon barbaadadhaa saba koo. Asteer kadhata halkan sadiitiiniti jijjiirte. Kadhata halkan sadiitiin mootummaa biyya sanaa jijjiirte. Kadhati ishee al tokkichaa sun Waaqayyo saba ishee wajjin yeroo fuula Waaqayyootti kufte Waaqayyo deebii kenneef. Waaqayyo immoo deebii inni kennu immoo deebii isa qulqulluuti, isa qajeelinaati Waaqayyo. Isa hammina hin qabaanne, isa bara baraan nama jiraachisu deebii isa Waaqayyo. Saba koo har'a Waaqayyo yoo barbaaddanne malee iyyuu keenyaan hin ta'a. Yoo Waaqayyoon barbaaddanne malee deebiin arganna. Yoo Waaqayyoon barbaaddanne malee fayyinan arganna. Lubbuuma keenyaaf iyyuu fayyina hin qabne Waaqayyoon barbaadachuu baanna. Har'a Waaqayyo na barbaadadhaa hin jedhu. Fuula Waaqayyoo barbaadadhaa. Ilaa warri iddoo kadhataa keessan dhaabdan gara kadhataatti deebi'a. Warri waldaa keessan cuftan waldaa keessatti deebi'a. Haala koronaatiif kan isin duraa cufamee jiru yeroo keessan eegdanii deebi'uu dandeessu. Garuu iddoo kadhataa keessan, iddoo aarsaa keessan warri diilalleessitan, warri lallaba keessan dhaabdan, warri dhuga ba'umsa keessan dhaabdan, warri kadhata keessan dhaabdan, warri abdii keessan kuttanii jirtan deebi'aa fuula Waaqayyootti. Waaqayyoon barbaadadhaa. Waaqayyo har'a ergaa kana isiniif qaba. Waaqayyo ergaa kana nuuf qaba. Waaqayyo anaaf qaba, isiniif qaba. Qomoo koof qaba, lafa koof qaba, saba koof qaba, biyya koof qaba Waaqayyo. Obboloota koo isiniif qaba. Abbaa wangeelaaf, haadha wangeelaaf qaba Waaqayyo. Nama dhugaa dubbatuuf qaba Waaqayyo. Namni karaa irra badiirra jirtu adeebinu. Fuula Waaqayyoo barbaadan. Walgeenye fuula Waaqayyoo yoo barbaaddanne Waaqayyo anaaf isin halkan sadii gidduutti deebinuu deebisa. Halkan tokkotti deebinuu deebisuu danda'a. Fuula Waaqayyoo yoo barbaadan. Waaqayyo immideetli garaa cabaaf garaa gaddeebi'aa wajjin quunnamtii qaba Waaqayyo. Namni Waaqayyo wajjiniin haasa'u nama garaansaa cabaaf nama garaansaa gaddeebi'aa wajjiniin haasaa qaba Waaqayyo. Isaa wajjiniin morii qaba Waaqayyo. Namni garaa cabaaf garaa gaddeebi'aa fuula Waaqayyo yoo barbaaddate inni waan hundumaa argachuu danda'a. Haaleluyyaa. Waaqayyo waan hundumaa isiniif haa kennu. Na wajjiniin Waaqayyoon gabaabsaa kadhanna. Maqaan Gooftaa Yesuus haa galateeffamu. Egaa garaan keessa yoo Waaqayyoon barbaaddate akka argattan. Waaqayyo kadhata ilmaan namaa akka dhaga'u. Kan inni dhaga'u kadhata nama biraa miti. Waaqayyoon nama kadhata namaa dhagaa malee. Eenyuyyuu Waaqayyoon hin kadhatu, namatu Waaqayyoon kadhata malee. Waaqayyo immoo kadhata ijoollee isaatii hin dhagaa. Kadhata koon dhagaa, kadhata keessan hin dhagaa. Saba Waaqayyo. Yesus ilma Waaqayyo jireenya keessan godhattanii warri fudhattan iddoo aarsaa keessanitti deebi'a. Iddoo kadhata keessanitti deebi'a. Lafa jilbii keessan jilgeenfatee beeku kaleessa. Lafatti deebii argatee beeku. Lafatti kaleessa waan haaraa hojjetee beeku. Lafatti kaleessa hidhaa hiikee beeku. Lafatti kanaan dura du'aa kaasee beeku. Waanjoo cabsee beeku. Gaaffii deebisee beeku. Iddoo sanatti deebi'a. Waaqayyo har'a deebii hunda keenyaati. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo akkas jennu immoo saba keenyaaf hin kadhannaa. Obboloota keenyaaf hin kadhannaa. Warra rakkinaaf dhiphina jala jiraatan, warra mana hidhaa keessa jiraatan, warra dhugaan isaanii jalaa dhokate, warra immoo karaan irraa jal'ate, warra immoo firdiin jal'aanatti jal'ate. Kanallee Waaqayyoon hin kadhanna. Yoo Waaqayyoon kadhanneef Waaqayyo hiika ta'a. Waaqayyo hiika waan hundumaati wanta ta'eef. Waaqayyo maqaan isaa haa galateeffamu. Haaleluyyaa. Si galateeffachuutu nuuf ta'a yaa abbaa araaraan guutuu. Har'a fuula kee dura dhumne irraa yakkaaf cubbuu keenya baannee dhumne malee tola keenya baannee hin dhumne. Anis immoo saba koo fudheen fuula kee dura dhaabadhee jira. Obboleessa koo obboleettii koo fudheen fuula kee dura dhaabadhee jira. Warri jilbi isaanii laafee, warri duddi isaanii goobatee baadhee fuula kee dura jira. Garaa gaddee jiruun baadhee fuula kee dura dhaabadhee jira. Yaa Waaqayyo haadha hiyyeessaa dhala ishee dhabdee kan manni ishee irratti gubateen fudhee fuula kee dura dhaabadhee jira. Yaa Waaqayyo waan manca'e waan bade waan abdii kutatame fudheen fuula kee dura dhaabadhee jira. Yaa Waaqayyo abbaa koo har'a ati immoo gara ilmaan namaati malee kan ilaaltu gara eenyuu miti. Gara lapheessaa isa cabee ilaalta. Lafa gara isa garaansaa gaddeebee ilaalta. Har'a yaa Waaqayyo walgeenyee si barbaaddanna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara keenya ilaali. Gara keenya ilaali. Gara keenya ilaali yaa Waaqayyo. Gara saba koo ilaali yaa Waaqayyo. Gara biyya koo ilaali yaa Waaqayyo. Gara waldaa kiristaanaa ilaali yaa Waaqayyo. Gara tajaajiltoota ilaali yaa Waaqayyo. Gara warra iddoo isaanii gadhiise. Gara yaa Waaqayyo warra gara jibbatti deebi'e. Gara yaa Waaqayyo isa wawwaannaatti deebi'e. Gara isa boo'ichatti deebi'e yaa Waaqayyo
Maqaa Kiristoos Yesuusiin fudheen gara keetti deebi'aarra. Adaraa maqaa Kiristoos Yesuusiin fuula kee nuu deebisi. Fuula kee nuu deebisi. Araar nuun jedhe yaa Waaqayyo. Araar jedhiiti gara keenyatti deebi'i. Si barbaaddannaa nuuf argame. Si barbaaddannaa na barbaaddadhaa hin jiraattu jette gooftaa koo. Jireenyi sirka jira. Fayyinni sirka jira. Nagaan sirka jira. Eebbi sirka jira yaa Waaqayyo. Maqaa Kiristoos Yesuusiin akkati nuuf argamtu si barbaada. Ulfinni kan kee duwwaa na mul'atu. Ulfinni fooniif dhiigaan hojjetin. Yaa ilma Waaqayyoo mul'atte akkati waan haaraa gootuun si barbaada. Maqaa Kiristoos Yesuusiin biyya lafaa keessaa kan si dhaggeeffataa jiru. Yeroo kana sagalee kee kan dhaggeeffatu yaa Waaqa. Nama si barbaaddatu haa ta'u yaa Waaqa. Namni kana dhaga'u hundumtuu kan si barbaaddatee fayyina argatu. Kan si barbaaddatee nagaa argatu. Kan si barbaaddatee yaa Waaqayyoo jireenya argatu. Kan si barbaaddatee yaa Waaqayyoo fuula kee duratti hafu akka gootu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Biyya keenya sitti ilaalla. Saba keenya sitti ilaalla. Warra hidhaa keessa mana hidhaa keessa jiraatan. Warra yaa Waaqa firdii isaanii jalaa jal'atee jiru. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin ilaaluun si biraa nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo warra dhukkubfatee mana qorichaa jiru. Warra yaa Waaqayyo dhukkubi isaanii falaaf mala dhabee rakkataa jiran. Yaa Waaqayyo akka ilaaltu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo mootummaa garaan itti jabaatu. Yaa Waaqayyo saba isaa irratti garaan jabaatu. Yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Iyesuusiin garaa laaffisuun si biraa haa ta'u. Nagaa biyya keenyaaf buusuun, nagaa lafa keenyaaf buusuun, nagaa araara fiduun si biraa nuuf haa ta'u yaa Waaqayyo. Hidhaa kan hiiku si duwwaadha. Waanjoo kan cabsu si duwwaadha. Du'aa kan kaasu si duwwaadha. Si malee falliin jiru yaa Waaqayyo. Iccitiin fayyinaa si duwwaadha. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin akkati nuuf argamtu si biraa nuuf haa ta'u. Har'a immoo si barbaanne akka argannu nu gargaara. Si barbaanne sitti akka jiraannu nu gargaara. Si barbaanne si wajjin akka baanu nu gargaara. Si wajjin bara dheeraa akka deemnu yaa Waaqayyo. Umurii nu hafte waggootatti nu laatte. Fuula kee duratti ishee lakkaa'amte jirtu yaa gooftaa. Siin jiraachuu akka dandeenyu. Siin yaa Waaqayyo akka lakkoofsifan maqaa Kiristoos Iyesuusiin nu gargaara. Namni umurii isaa lakkaachuu hin danda'u taa'e. Si malee situ umurii namaa lakkaa. Situ yaa Waaqa fayyaa namaa kennee nama lakkaa. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin kana booddee wanti jiraannu umurii sitti lakkaa'amaa si wajjin jiraachaa deemnu nuuf haa ta'u. Nagaan nuuf haa ta'u. Nagaan saba keenya, nagaan biyya keenya, nagaan lafa keenyaaf haa ta'u. Nagaan bultii keenyaaf haa ta'u. Nagaan ijoollee keenyaaf haa ta'u. Nagaan biyya jirruuf haa ta'u. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin nagaan biyya lafaaf haa ta'u. Araara keetiin nu buusi. Kana waan gootuuf guddaan si galateeffadha. Yeroo nu laatte kanaaf ulfaadhu. Kadhata kana immoo kadhata tulootii kadhatanitti dabalee naa fudhadhu. Waan na dhageesseef ulfaadhu. Maqaa Kiristoos Iyesuus isa jaallatamaa ta'edha. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.